Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanalii keenyaa. Kun dhimma fayyaa irratti odeeffannoowwan wayitaa kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiinis wanti qabannee isiniif dhiyaanne waa'ee cirracha kaleetii. Yeroo ammaa addunyaa kana irratti haala jireenyaas ta'uu danda'a. Sababa haala jireenyaa garaagaraa kan ka'e cirrachi kalee sadarkaa addunyaatti baay'ee babal'achaa jira. Cirrachi kalee kunis immoo ammaan yookiin saayiziin xixiqqaarraa ka'ee hanga sadarkaa guddaatti jira. Kanaaf guyyaa har'aa kan waliin ilaallu cirrachi kalee maalidha? Wantoonni immoo cirracha kaleef nu saaxilan maal kan jedhu bal'inaan kan waliin mari'annu ta'a jechuudha hundumti keenya. Kanaaf cirrachi namni baay'een cirracha kalee qabaachuu danda'a. Cirrachi saayiziin isaa xixiqqaa ta'e kalee keenya keessatti argamuu danda'a. Yeroodhaan yoo yaalamne dhiibbaa nurraan ga'uu hin danda'u jechuudha. Yeroo ammaas immoo yaalli cirracha kalee kallattii garaagaraatiin kennamaa jira. Mee amma kan ilaallu wantoonni cirracha kaleetiif nu saaxilan namni tokko cirracha kaleetiif kan saaxilamuu danda'u yoo maal ta'edha kan jedhu kan bal'inaan waliin ilaallu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa kan jedhu gamanumaan yaada koon isiniif ibsuu barbaada. Kanaaf mee wantoonni cirracha kalee nutti fidan maal fa'i kan jedhu yeroo ilaallutti sadarkaa tokkoffaa irratti wanti ilaallu bishaan baay'inaan dhuguu dhiisuu. Akkuma beekamu namni tokko qaamni keenya harki baay'een isaa bishaanii, namni tokkos immoo jiraachuudhaaf bishaan isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf bishaan baay'inaan yommuu dhuguu dhiisnu yookiin immoo bishaan hammaan gahaa hin taane yommuu dhugnutti karaa garaagaraatiin wantoonni qaama keenya miidhan karaa nyaataa, karaa dhugaatii, karaa garaagaraatiin yommuu isaan gara qaama keenyaas ni argina. Kanaaf kaleen keenyas immoo dhiigaa fi dhangala'aa kanneen calaleedha kan inni gara alaatti wantoota xuraa'aa ta'an gara alaatti bifa funcaaniitiin ba'u jechuudha. Funcaanni keenya xuraa'aadha. Akka isaan sammuu keenya irratti, onnee keenya irratti akkasumas immoo qaama keenya biraa irratti miidhaa hin geessifneef kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Kanaaf bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Yommuu bishaan nutti wantoonni xuraa'aa kun dhiqamanii ba'u jechuudha. Kanaaf namni tokko immoo dehydrate yeroo ta'u yommuu bishaan nutti wantoonni kunneen walitti qabamanii jechuudha. Wantoonni xixiqqaa ijaan mul'anne kunneen cirracha ta'uu danda'u jechuudha. Lammaffaa irratti wantoonni cirracha kalee nutti fidan kan jedhu irratti kan waliin ilaallu nyaata pirootiina baay'inaan of keessaa qaban soorachuu. Nyaatawwan pirootiinii baay'inaan of keessaa qaban kunniin immoo nyaatawwan akkamiiti jennee yeroo ilaallu kanneen akka foon diimaa ta'uu danda'a. Kan biraas immoo fooniif bu'aa fooniitti baay'inaan kanneen pirootiinii hedduu of keessaa qaban jechuudha. Wantoonni kunniin immoo cirracha kaleetiif nu saaxiluu danda'u waan ta'eef kanaaf baay'inaan soorachuu irraa of qusachuudha jechuudha. Inni kan biraa inni sadaffaa irratti ilaallu soogidda baay'inaan fayyadamu. Yeroo baay'ee soogiddi mi'eessitu nyaataati. Nyaata keenya kan mi'eessudha jechuudha. Soogidda garuu amma nyaata mi'eessuu irratti baay'inaan yommuu fayyadamnutti kunniin immoo cirracha kalee akkasumas immoo dhiibbaawwan dhiigaaf illee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf soogiddi immoo elementii soodeemii waan of keessaa qabuuf kun immoo cirracha kaleef nu saaxila baay'inaan jechuudha. Sadarkaa afuraffaatti yommuu ilaallutti wantoonni cirracha kalee nutti fidan kan jedhu keessatti wantoota mi'aawaa ta'an keessattuu refined sugar kan jennu kanneen akka ashagamanii gurguraman jechuudha. Faantaa, miriindaas ta'uu danda'a, kookaakoollaas ta'uu danda'a. Baay'inaan yeroo baay'ee fayyadamuun yeroo ammaa namoonni bishaan dhuguu caalatti yeroo kaaffii ta'an kanneen waan filataniif kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Shanaffaarratti wanti ilaallu nyaata oxalitii baay'inaan of keessaa qabu.
Oxalitiin nyaatni oxalitii baay'inaan of keessaa qabu soorachuun kun immoo dhibee kanaatiin nu saaxilaadha. Mee nyaata akkamiidha kan oxalitii of keessaa qabu kan jedhu kanneen akka looyizii fa'aa, ispaayinachii fa'aa kanneen fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kana baay'inaan fayyadamuu dhiisuu qabna jechuudha. Inni sadarkaa ja'affaarratti ilaallu cuunfaawwan appilii baay'inaan fayyadamu. Namoonni baay'een cuunfaa appilii yeroo hedduu kan fayyadaman jiru. Cuunfaa appilii kana immoo baay'inaan fayyadamuun immoo cirracha kaleetiif nu saaxiluu danda'a kan jedhu gabanumaan isiniif ibsuun barbaada. Kanaaf of eeggannoo gochuu akka qabdan. Inni torbaffaarratti yoo ilaallu dhugaatiiwwan kollaa Coca-Cola jechuudha. In general dhugaatiiwwan kollaa baay'inaan of keessaa qaban dhuguunis gaarii kan taane gabanumaan ibsa isiniif kennuun barbaada. Itti aansuun kan wal ilaallu mallattooleen cirracha kalee maalidha? Namni tokko cirracha kalee qabeenya mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhuu fi tokkoffaarratti dhukkubbii dugdaa naannoo walakkaa mudhii keenya jechuudha. Naannoo walakkaa mudhii keenyatti dhukkubbiin waraansa yookiin gubaatii osoo hin taane dhukkubbiin keessa deemee xiqqoo boqonnaa namaaf kennee nama dhukkubu jechuudha. Hanga naannoo qaama saalaa keenyaatti, hanga naannoo sarbaa keenya walakkaatti dhukkubbiin dhukkubu jechuudha. Maaliif cirrachi kun kalee keessaa ba'ee gara ujummoo kuustuu fincaanii deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoowwan dhukkubbii kan nutti dhaga'amuu danda'a. Inni lammaffaarratti ilaallu mallattoowwan cirracha kalee keessaa fincaan dafee nama finceessisuu yookiin immoo fincaan nama jarjarsu illee mallattoo isaati jechuudha. Kanaaf namni tokko fincaan hamma fincaasee ta'a taanaan mallattoo isaa ta'uu danda'a. Inni sadaffaarratti ilaallu nama haqqisiisuu yookiin immoo nama balaqqamsiisuu ta'uu danda'a. Maaliif cirrachi kaleen kun dadhabbiibkalee fiduu waan danda'uuf jechuudha. Inni arfaffaarratti ilaallu sadaffaa osoo hin taane inni arfaffaarratti ilaallu milikinni isaa fincaan dhiigaan wal makaa ta'e fincaa'u jechuudha. Fincaan kalariin fincaan namaa gara diimaatti jijjiiramu. Kanaaf fincaan dhiigaan wal makaa ta'e fincaa'uun mallattoo isaa ta'uu danda'a. Maaliif cirrachi kuni gara kuustuu fincaanii keessatti deemuu danda'a. Inni kan biraa nama dafqisiisuu yookiin immoo nama horkisiisuu fa'a jechuudha. Maaliif namni cirracha kalee qabu tokko dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu danda'a. Kallattii biraanis immoo kanaaf nama dafqisiisuu nama horkisiisuu danda'a jechuudha. Gabaabaadhumatti cirrachi kalee namni baay'een cirracha kalee kana qaba. Cirrachi kalee saayiziin isaa xiqqaa ta'e immoo yeroo baay'ee ogeessonni fayyaa wanta isaan rikaman godhanii bishaan ganama baay'inaan akka dhugan. Bishaan dhuguun gaariidha. Namni tokko bishaan yommuu dhugutti wantoonni xuraawaan kunniin inni akkuma jalqaba isinitti muudhaaf yaalee kalee keessa miicamanii ba'u jechuudha. Saayizii isaa irratti hundaa'ee yaaliin baqaqsanii yaaluus yookiin immoo yaaliin immoo cirracha sana utuu hin baqaqsin caccabsu extra corporal shock wave lithotripsy kan jennu jechuudha. Kunniinis ni jiru. Kanaaf miirawwan yookiin immoo mallattoowwan armaan olii qabaattan mana yaalaa deemuun qorannoo dhiigaa fayyaa dhiigaa jechuudha. Akkasumas qorannoo fincaanii fi ultrasound gochuun barbaachisaadha. Akkam jirtu hordoftoota keenya.